Targetan caaltuun dhugumatti cikna. Tikna caaltuun dhuguma. Samira barbaree obftee akka bara wanta yaadattanii eenyuun duniyaan barbaree obftee jechuudha. Dhugumatti Samir caaltuun jechuudha waan ajaa'ibaa hojjette. Namoonni tokko mootuyyuu caaltuu akkasin ta'ini caaltuun gowwoomini dhuguma caaltuun gowwaadha akkas godhuun qabdu himma amma deebi'ee dhiirsa sitirati godhuu qabdi maal jedhe warri wanta jechuudha warri koomantiiti jechuudha qabeet warri koomantii jechuudha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma viidiyoo isaanii argitanitti caaltuun Samira barbaree obftee jirti jechuudha. Ni gubatte kiciitii caaltuu akka jiru goote keessaa baaftee jechuudha. Dhuguma garuu namni biyya tokko keessa jiru gaafa ani mootu wantoota akkasii raawwatuun baay'ee ulfaataadha. Isuma dhugaa maaliif silaa godhuun qabdu yaada jenna malee Samiran caaltuu Samira barbaree obaasuu hin barbaachisu. Haqiiqaa dubbanna jechuudha. Immoo gaafa tokko gaafa laaltu gaafa gubatu gaafa miira keessa seentu barbaree miti mush barbaree miti dhugiitii miti ijattuu gaafa naitu dhiibbaa guddaa fidaafi malee silaa akkasi. Garuu harka dhiqa. Caaltuu nama fakkeenyaaf Samiratti barbaree naite jenne caaltuun borgabbaa hin dandeettu bulchaan boreessa keessa deema adaamaa keessa jiraachuu hin danda'u. Kuni jechuudha dhiibbaa guddaa fida jechuudha. Hin barbaachisu. Silaa erga gochuun hin oolle barbaree obaasuun hin barbaachisu haa ta'u garuu sirrii miti boruwwan isii qonnamu waan isirra ga'u maaltu duuba kiyyaan dhufaa jira. Samira nama saatii kanatti miira hamaa keessa jirti. Gara min caaltuu argadhu itti gara min bulchaa argadhu jetti jara kana lamaan dhiibbaa guddaa irraan geetti. Gochi isaan hojjetan caala Samiran gochuu dandeetti. Maaliif intalli sun baay'ee baddoodha. Samira jechuudha. Samira jechuun baay'ee badduu turte. Kanaaf jechuudha caaltuun akkas godhuun sirriidha jettanii yaaddanni warri koomantii namoonni tokko walaa yaada babbadaa barreessitu tokko immoo yaaduma gaarii barreessitanii ani garuu wanni darbee maa goote baga goote jedhee hin gammadu. Dhugaan gammadu. Gaafa laalta immoo sitti fakkeessa fuula kee dura dhaabbata. Gaafa fuula kee dura dhaabbata immoo sirri mate jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Gaafa laallu amma ijoolleen tokko koomantii gaafa barreessitan bakka akkas goote jechuun sirrii miti. Nama sanii humna ta'uu odoon taane nama san wanta badaa irraa deebisuu qabna. Kanaaf isinin jechuu barbaadu. Wannan isinin jechuu barbaadu. Gaafa namni tokko waan tokko balleesse irratti nama jabeessina. Dhugaa Rabbii dubbachuuf caaltuu irratti jabeessaa jirtanii caaltuu akka isin maal taatu hin jabeessina. Caaltuun dhugumatti YouTube muktaar harkaan fudhatte sunis sirrii miti. Ani akka mataa kiyyaatti jechuudha. Caaltuu YouTube muktaar harkaa fudhachuulleen sirrii miti. Samiratti illee barbaree naquun sirrii miti dhibbaan. Maaliif muktaar abbaa warraa isiitti gadhiise isii miti gadhiise isii koduwwan jiraatu kophaan jiraatu isii wajjin jiraata. Kanaaf jechuudha caaltuun akkas gochuun qabdu. Caaltuu baga akkas gooti baga guuti baga kan maaliif barbaachise? Caaltuun kun akkanumatti guurrachaa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf achi ilaala faayoo irraa fudhataa jirti. Maaliif barbaachise? Kun sirrii miti. Wanni akkana hojjetuun sirrii miti. Bulayyan keenya wanna baddu tokko irratti wanna namni balleessu tokko namni sun koomantiin isin barreessite caaltuu maakeekii caaltuu akkasii caaltuu akkana hin jedhamu abadan jechuudha. Kuni dhiibbaa isirratti fida malee isirratti fidu dhiibbaa caaltuu irratti fida. Dhiirsi isii sun muktaara masaatii kanaa kan immoo tokkoffaa YouTube harkaan fudhatte. Lammaffaa Samira barbareetti nayti. Sadaffaa mootuyyuu miidhaa isirra ga'uun beektu. Bakka sin barbaadu jedhee waraqaa isii dhayee kenneefi intala sana wajji jiraachuun dadhabar mirga qaba. Miidhaa fida sirriitti miidhaa fida. Maaliif miidhaa kan hubachuu dadhabdan? Isin bakka zim jettaniitu kallattiin isinitti fakkaate maa gorsitan? Bakka akkas goote bakka kana goote maaliif jettanii YouTube muktaarillee fudhatu sirrii miti. Balleessaa guddaadha yuunda'uun. Abbaa warraa isiiti maaliin jiraata inni hiyyoomate isi harkatti gala muktaar fakkeenyaaf YouTube tokko mataa isaa tokko yoo banate bor famous bor subscribe kuma kudhan galcha guyyaa torbee takka keessatti kamsa
guyyaa shashan guyyaa kudhan keessatti kuma kudhan galchuu danda'a. Illikiin miira hamaan jechuudha gabbee. Samira nama mataa isiiti yoo YouTube yoonatte otoo warri waggaa lama sadii hiitiin warri biyya Arabaa waggaa lama sadii taa'u YouTube isii monii ta'uu danda'a. Kana maaliif hin yaanne? YouTube maaliif nama harka fudhatuun barbaachise? Hin barbaachisu. Miidhaa malee maaliif miidhaa fidaa deemti? Hin barbaanne miti Caaltuu Muktaariin hin barbaanne miti. Si gaafi inni sitti deebi'a jedheen illee hin barbaaduu jette. Ani garuu akka maaliif isii deeggartaa atillee minaamina naan jechuu dandeetta. Ani nama akkasii miti. Jechuu dandeettan isinitti fakkaachuu danda'a. Nama waan hunda yaadu waan ta'eef. Nama jireenya addunyaa kana akkatti ashkarakkari arge. Yaada keessaniif jedhee isin haa galu. Garuu immoo maaliif isin jabina Caaltuu kennitan? Caaltuun balleessine hin balleessite isin yeroo hundumaa gaafa namni balleessu hin gammadina balleessite namni sun jabaa goote gaarii goote jedhinaani. Gaarii wanni namni sun godhan jiru. Miidhaa malee nama sanirra miidhaa gaarii malee wallaahi isin saraa siriis jedhee isin hima jechuudha. Kanaaf dogongora namni qabu irratti dhuftanii dogongora fakkeenyaaf dogongora kana hoo qabaatte. Dogongora kana hin qabdi Caaltuun dogongora qabda jedhantanii malee dogongora hin qabdu jedhinaani abadan. Sababni isaa maaliif irree namni tokko gaaf balleesse gaafati komantiidhaan jajjabeessite itti jabaataa deema. Balleessaa isaa sanitti fufaa deema jechuudha. Azaan irratti ba'ee jira. Kan isin jechuu barbaadaa viidiyoo kiyyaarraa moo isin irratti dheeressu nama kamuu gaafa balleessite jedhaan malee eessa san hin jabeessina. Gaarii takkallee hin goone wallahi billahi gaarii takkallee hin goone akka kiyyatteen. Ufii deemee itti dhaqe malee si jammar jechuudha. Ufii deemee itti dhaqe malee Samira ni waamanne. Samira ni waamanne. Gaafa Muktaar dhaqee waa'ee Caaltuu isitti odeessu ciitiin guddaan isii harka jiru beeytani. Ciitii guddaa isii harka jira jechuudha. Kanaafi uummata kee uummata qashtii jaalatamuuf kabajamaan dhiifaman irra ta'a. Oroon komantii waan argitan barreessitan illee jechuudha. Badii nama sanii gaafa inni badii hojjetu gaarii hojjetan jedhaniin. Kanaaf jechuun maaliif ani hoo badii tokko hojjedhe jechuudha. Hoo badii tokko hojjedhe gaarii hojjettetti ni kina. Sani galu boru miidhaan akkamitti itti dhufaa nama sanirra akkamitti ga'a jedhama malee zim jedhamee jajuu nama sanii gaafa na jajjanii jettan ani booda miidhaa guddaatu narra ga'a. Akkasitti hubadhaa isiniin jechuu barbaada. Namoonni yaada qabda yaada keessan kennadhaa. Komantii keessan barreeffadhaa rakkoo takka hin qabu. Kuni yaada keessanii ani yaada keessanii isin dhoogu garuu immoo hedduu takka kan nama miidhaan irra ga'u nama sanirra miidhaan akka ga'utu natti ulfaata. Natti beeksisa jechuudha. Caaltuurra miidhaan guddaatu ga'uuf deema hin beeka. Amma Samiiraan karoorri isin baafatu karoorri ciccima namoota ciccima. Guyyaa lama sadii isin guyyaa takka bulchitee miti guyyaa lama sadii bulchite jechuudha Samiiraan.